ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو كاكالي جولي آيا نغايني بك جرتاني تيجي انسراني سيناغا كبويتشا الراس وان بينو رايسيني فكوتو فدومني برنوتا هالان برباچي سادا خانغرتي دالوتا والقدد هند فايدو نامني هندينو إرابر توكو إسينيف كبرديتين دفع جرا برنوتين مالي akkaataa barreeffamummaa feetanu barreeffama isinii tole kamiinuu gara afaan oromootti yookaan gara afaan ingiliffaatti yookaan gara afaan amaariffaatti yookaan gara afaan arabaatti itti jijjiirrattan isaniin isin barsuudhaaf dhufe isteepiin ani isinitti agarsiisu kana jala deemaati isa kana gosa hedduudhaan jira waan ta'eef irraa baradha. Jalqaba aappii tokko jira. Innis maal jaa Google Translate kajuutu jira. Google Translate fayyadamuudhaan akkuma addunyaatti yookaanis internaashinaalitti afaan oromootis Googlein apply ta'ee jira waan ta'eef innis Google wajjin wal qabatee kan jiru aappiin hundinuu kan isa fakkaatu hedduu jira waan ta'eef isa bichaa yoo kan Google Translate yoo buufatte malee inni biraas hin dalagu. Google Translate buufattee itti fayyadamuu qabda. Aappii waliin alaallu ni deemtu an buuseen jira waan ta'eef yoo isin ammaa yoo buusuu baattan aappicha kallattumaan eessa deemtu kara Play Store jala deemtu. Play Store Android keessan irraa qabdan irra deemtu. Eega san irra deemtaniin booda Play Store keessan ni tuytu. Play Store kiyya as gama gubbaa kana jira. As gubbaa jira na shawwadee jira. Isarra tuytu. Kana booda bakka sarchii kanarratti Google Translate yookaan Translator kan jettee barreessuu dandeessa. Google Translate jedha maqaan isaa. Inni isa kana osoo hin ta'in Google Translate LLC kajuu kana isa gatii kana gartaa isa kana kanina irratti kana laala isa kana laala inni isa kana waan silkii irraa qabuuf abdeetuma godhi naan jaa malee waan biraa bakka ni qabdaa naan jaa inni gosa hedduudhaan isin fida waan ta'eef isa jii akka barreeffama chaayinaa ofirraa qabu kana ni buufattu. Isa kana buufannaan wanta akkasiin gaafatu hayyooma kennitaaf malee alloo goonaan waan feete afaan biyya feete itti jiruu dandeessa. Amma if duba deebinee waliin akkaataa inni itti dalagu alaallu hoota. An akka isin peejii kanarratti agartanitti fuuluma isaa kanarratti na qaba. Isa hin qaba asuma jalqaba irraa hin qaba. Yookiin keessa deemee keessa irraa isin garsiisu. Hunoo bakka kana jira. Hoota. Translate jaa kiyya irratti. Fedhu Translate jaa fedhus Google Translate ni jaa. Waan fedhee waajuu inni imeejuma kana addaan ta'uu qofa baruu qabdu. Irrattu ina. Ayyee hoggarrattu ina isteeppii kanaan nuuf fida. Amma step by step isaa deemnee alaallu. Akkana nuun jaa. Intrii haa jennuuni itti barreessi nuun jaa intrii teekist. Afaan Oromoo gara afaan Ingiliffaatti yommuu afaan Ingiliffaa gara afaan Oromootti jijjiiruu barbaannes isuma jidduu kanatu ina. Amma afaan Ingiliffaa gara afaan Oromootti jijjiiruuf deemnaa jechuudha. Sirriitti ilaalaa. I am going to school haa jennu. School. Nuti achiin barreessuu keenya itti fufnee jirra inni asiin jalaan translate godhu akkuma itti fufee jira jechuudha.
mana barumsaa deemaan jira. I am going to a school. Ammas ka biraa laalu isuma kana irratti yoo feene afaan oromoo jijjiiruu dandeenya. Amma nuti ingiliffuma laalu. Amma raayineeti khabraa itti na'inaa jechuudha. I am not sure if you want to see jennuuni. Arguu barbaaddu fi dhiisuu kee hin beeku. Jennuu akka isin ilaaltanii gartan kanatti baga gammaddan warreen dhalattoonni jalaa ol guddatu yookaanis warri barnoonni ingiliffaa hiikuun rakkoo jite yookaanis isin dhibuu aappii kanatti fayyadamtanii akka isin irraa fayyadamtan anuu beeka. Isa kana fayyadamuudhaan dandeettii barnoota keessanii fooyyeffadhaan isiniin jaa. Barnoota kana yoo isinitti tole like, share, subscribe tuqaa. Subscribein isin nutuudhaan nuuf advantage qaba yookaan nu jajjabeessa waan ta'eef akka nutis jajjabaannu akka nuti guyyaa guyyaan barnoota biraa isin biraan geenyu hamilee nutti horaa galatoomaa haala kanaan fayyadamaan isiniin jaa. Nagaan jiraadhaa.